Do akka dhageessee kaleessa nuyi dhiyengadda dubbiin tun kunuu harri bulii sadii nuyi akka maalitti enne har'a dhiinni ijoollee sanii hin deebi'a jennee eegaa jirra hanga ammatti dhugaan isin hima hanga har'atti dhugaadha ani walloo ta'e kanan kana jee dhageessee odoo har'a akka dhageessee maali wallaggatti ijoolleen sun dhumpuutu wallaggatti ijoolleen sun dhumtu waa'in daangaa dhageessee maali baateedha jecha daangaa warra baatetti odoo ijoolleen sun dhumte har'a dhageessee dhiinni ijoollee sanii duruu deebi'e dhugaa walitti muwayya hakka walitti himna jirana irra diddibaan hin ta'u nu ijoollee walloodha gallabaas qixxaa nyaanna subii qixxaa nyaanna hakkaan isin hima buburree takkaan nyaanne burree dhageessimaa irra dibaas dubbatu hin beenu gilsi bagirsi abba jaalate abba jibbi wanni fudhatuu qabda har'a otoo ijoollee walloo taate dhiinni sun duruu deebi'e gaddi asirratti bahanii gaddi san kun bu'aa maal qabaadha miidiyaa kanarratti bahanii dhageesse qaayidaa kuffaaraa dhageessimaa ibsaafa ibsatanii bu'oon kun waan maali namni hindu haduu namni du'uun jibbina biyya ofiitiif dhiisi namni biyya ofirratti hirra raafama dhageesse lubbuu dhaba hin qalama akka saawa ijoollee daa'ima qalamutti raafar nama jiraa keessa ibar dhageesse nama jiraa keessa garaa qalanii bar nama baasanii dhugaan isin hima kana kuni ayidoonke kan irraan kaatee namni haduu anammoo nama rabbi baase kan baraara irraa wannan dhaamuuf akka kiyyatti qawwee bitadha namni rabbi sin baase dhageesse eenyutti sagalee gootan qawwee teessenti sagalee godha wannan si dhiyamu abiyyiti sagalee godhanna maarretti sagalee godhanna sagaleen hin jiru har'a dhageesse qawwee malee waan isirraa deebisu hin jiru har'a dhageesse humna dubbiin qawwee bitadha ilmaan walloo kunoo dhageesse mana tokko keessa qawwee shan qawwee jaattuun jira amma suudin jira kuno qawween tiyya kaartaa wajjin xiyyiti wajjin akkasitti teessi lafa hidhamteecha obboleessi yaantu wallahi dhazi hin fedhu haqqa wayya geesse kana asirra deemtanii bubboo dhiisadha gorsiin isinii dhaamu dhageesse sagalee nuutaa hin taanu sagaleen isinii taanu hoo taate maallaqa buusarratti isiniif taana qawwee akka bitattan dhageesse jaarmarroon immoo kana jee jirechaadha waan ijoollee dhageesse maal oromiyaadha warri qawwee qabu gurgureeti dhageesse xallaa itti farshoo ittiin dhugaa je innu kana dubbate waan namni tokko wattii tuqame jaarmarrottuun nujjeese adduunnan baddu jaarmarrottuun qalate aboo dhugaa jirtu walitti himna kana kijiba dhiisa oromoon teenya sirratti maa'u nama gaachana namaa ta'e hin beektan dhageesse waboon hin jirti walloo keessa jirti oromiyaa keessa jirti maaliif haa jiraatanii nuyiif gaachana gaaddisa keenya maaliif diinni nu sodaata diinni amma ijoolleen teenya kan waboodha kan dhageesse maali walloodha gaafa nu bira dhaabbatanii baaqee jechaadha kennineefi nuyi wajjin dhahan qaban nu gargaaran dhageesse gaafis nu ta'e nu biraas dhaabbate inis du'e nu wajjin inis dhiige guyyaan gaddaa dhageesse maali nu wajjin hin gaddise akkanatti nama kana kabajaadhaan fudhadha yaa kee waboon jinaa takka watteettan abiyyi dandeessan itti bu'aati lolli abiyyi maali qawwee bitadhaati halkan dhageesse hattuu komitee ganda keessa hattuu komiteedha halkan dhaha tuwwatti har'a dhageesse maal ajjeeftan hin sodaatamtan kabajaa qabdan ganda keessan hattuun isheentu hattuun hiyyaati ani dhaamsi kee kana na uffashaa buleeyyan kaa. Biratti fudhatama qaba. Anillee akka mataa yaadna bira fudhatama qaba. Namni marruun fudhatee yaada. Fakkeenyaaf amma yoo fakkeenya fudhate Oromoo kutaa Oromoo 11 keessaa namni Oromoo walloo fakkeenyaan godhanne Oromummaan qabu. Maaliif hoo jette yeroo ammaa dhumaatiin amma wallagga irratti taa'ame kun beeki ka nama fuudhanii akkatti jiran kun gadda guddaa Oromoo keessatti uume jechuudha. Odoo akka uummanni kutaan kun marruu 11 kun akka wallootti hidhatee Amaara kana beeki walloo beeki amma dhaabni kan waraanni mootummaan irraa dhoogge uummata Amaaraa garaachi jira garuu mootummaan kamuu irraa dhoogge isaan hin kabachiifne kan isaan kabachiisamaa hidhannoo isaaniitii fi tokkummaa fi onnee isaan qabanii agarraa akka kabachiise uummata walloo ani beeki walloo ta'e miti uummata kutaa kun keessa kan ittiin boonnu kan ittiin dhaadannu yeroo kamuu uummata wallooti ka Amaara illee kun Amaara biratti illee ittiin dhaadattu maali yoo jette amma yeroo ammaa kana dheengaddaa kana uummanni namni 31 yeroo gafuudhamee makiinaa keessa ajjeefamu qaamni ajjeese faannoodha jedhama yeroo amma dhageenyutti qaamni kan amma fakkeenyaaf asirra deemee Oromoon keenya bo'uu malee sagalee taanelee asirra deemee himmaan ganna kun furmaatan ta'u uummata keenya maaliif hoo jette waan danda'ame uummata yaada bareedaa yookaan immoo waan walitti fidu waan
kabajaa uummata keenyatti godhu dubbachuun bareedduudha. Waan kana ta'eef obboleettiin teenallee reefuu tana yaada isiin dubbatte keessatti beeku waraanni bilisummaa Oromoo jibbamuu hin qabu jaalatamuu qabaa jettee fakkaatee odeeffannoo garuu baadhe. Akkasuma Akkasuma. waraanni bilisummaa Oromoo jechuun beeki namni qaamuu hin jaalatas hin kabajas. Oromoo ta'ee namni waraana dirqama Oromoo waraana bilisummaa Oromoo kabajuun maaliif hoo jette si kabachiisa. Garuu mootuu beeki waraana bilisummaa Oromoo kun hin jaaladhalle akka Oromoo tokkotti hin kabaja. Garuu dhumaatii dhiyoon tanarratti komii tokko irraa qaba waraana bilisummaa Oromoo. Garuu haamilee isaan ittiin qabadhullee hin qabu akka yaada wallaalummaa kiyyaatti. Wallaggaan kun akkan beekutti waraanni naannoo Wallaggaa kun waraana bilisummaa Oromootiin qolleeffatame waan jedhu waan achi keessatti waan jiru natti fakkaate akka hubadhetti illee. Yeroo ammaan kana faannoon garuu kan itti fitte uummata Wallaggaan keessatti. Wayita kanatti uummanni Wallaggaan dhaqee wayita achi waraanni bilisummaa achiin beekamu humni waraana bilisummaa guddaan jaalmarroo achi bakka jiru kanatti wayita dhaqee uummanni faannoon tun jechuudha. Wayita achi keessatti wayita ajjeessu kana hagam nu kabachiisanii ka jedhullee ilaaluun bareeddu garuu jarri beeki yeroo taateen kun uumamu waraanni bilisummaa amma Wallaggi fakkeenyaaf kadhumaa jiru maqaa waraana bilisummaatiin yakka tokko hin qabu yookaan immoo daangaa namaa cabsee yookaan immoo dachee namarra jiraatetti miti wanni inni achitti du'aa jiru tokkoffaa wanni waraanni bilisummaa mootummallee irratti xiyyeeffatee hiyyeessa bu'uu fi diduuf kun waraana bilisummaa Oromoo qallabdanii achiisin keessa jiraachadha wanni jiranii jiru wanni irratti illee duulamaanii jiruun bakka kanatti waraanni bilisummaa Oromoo kun bakka naannoo Wallaggaa kana ofirraa keessa seenanii nama ajjeesan kanatti kan daangessuun hagam dhufee boodarra masaraa maqaamni kun mootummaa wal lolaa jira. Mootummaas loluuf irraa abdii qabnallee hin lolallee jennee abdanna. Bakka kanatti akkamii jechuu barbaade beektee yaada kiyya. Gaafseen adeebistaan umarratti bakka waan balleessana uffalchaatii galatooma. Namni dubbachaa jiru yaada obboleessa koo irratti hin dabala dhiifama naa godhaati. Dhugaa dubbanne waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa naannoo 11 keessa Ali dabaree kenna. Ali dubbadda tor zuzuu keenya tor. Bakka takkatti deebifnaa. Bakka takkatti deebifna. Hin danda'amu ree jajjabee amma kan keessanitti numaan danda'u bakka khalaas yoo bakka takkatti ta'e malee. Wallahi hedduu ulfaatamee itti fufaata yaada keessan kennadhaa dhumarratti walii tibsina. Nus waan nu gala jira sinis waan isin hin galinitu jira. Ali. Assalamu alaikum warahmatullahi Ali wabarakatuh. Muhammad. Shenazim jeetman taa'uttira. Ababar yaa bootee seebar. Yaada Ayyo. bareedarra jirtanii sagaleen koo gamaa jiraate yaada bareeda. Xiqqoo Ammas asiirra dhugee. ammoo Xiqqoo yoo asiirra qabsoo tallajaa taate keessa. Xiqqoo asiirra tallajaa keessa qabaata fitti qabiitti. Ol nu kaasa sagalatti. Jala kanaan dhagaa muchaa jira. Gariin uummanni ayyaa beekata. bareeda yoo sagaleen dhagamuu dhabe gaama ittaan qophaa'a. Warri shamaraa kuffaa sagalee kee hedduun dhaga'u beektamaa jennaan. Isaan sagalee yeroo baay'ee sammaan haasaa waanta. Gariin Ayyeega hanga dandootti olan qaba sagalee si rakkoon qabu qabsoodha jechaan qabsoon kun walloon qabu eessan qabu yoo dandama taate uummata kana miseensan suuta jenni keessa galanii nama biyya san keessa jiruun haala guruppiitiin keessan jechuudha wal gaafatanii uummata kana hidhachiisuun formaata tokko hin hidhannuu hin dandeenyu kajan taate waan kanarratti ba'anii dhumaniif hin qabani waraana bilisummaa Oromoo duubatti darbu bakka waraanni bilisummaa Oromoodha. Lafa qabatanii isaan kee darban sanitti darbanii lafa san hanga gaafa waraanni bilisummaa Oromoo lafa tana bilisa baasu duubatti darbuudha furmaan isaanii tokko kana. akkas. Ammas ammoo warra koomentii harma jalarra deemee barreessuu fi warra ani biltiginnaadha jee ofirratti harmarratti nurra dhaadatu kana dhugaa rabbii dubbachuuf garaan nu boba'a garaan nu laalata. Manuma kanaan naqina mana gartee nama quuqama Oromoof qabu dhufee harmarratti isinirratti fincaa'aa fi asitti isin sagaraa isin godhatuuf dhufu kana oolmaa naxxanii inumaan dubbisina isa hin biyyattan waan ta'eef kuni
hin barbaachisu. Ka sadaffaadha yoo sagaleen koo dhagamutti raate namni keenya guyyaa lama wace guyyaa sadi wace gafa arfaffaadha maal godha kaan waa'ee amantatti gala kaan ammoo waa'ee kooppiliinkii fi mixirqisee naa godhi jechatti gala kaan ammoo waa'ee jaalalatti gala namni immoo saba ofiitiif dhaabbatu namni lammii ofiitiif dhukkubsatu waa'ee gartee amma waltajjii amma kana keessatti waan kottaati akkas naa godhi maalii naa godhi abaabota akkanaa kenni maaliyyoota akkanaa kenni keessa hin jiru dhugaa rabbii jechuudha. Yoo dhugaan sin dhukkubsu ta'e yoo dhugaan hin dhukkubsa ta'e waa'ee saba ofirratti ajandaa godhate haasa'uudha. Waraana adda bilisummaa Oromoo eessa jira jechuuf ammoo waraanni adda bilisummaa Oromoo komatamus hin geenye hojii isaanii waraanaa waliin wal lolutti jira malee waraanaa wajjin lolutti jira malee lafa qabatee taa'ee magaalaa takka eeguuf wayiin ammoo biyya takka bulchuuf namni itti kennee gadi dhaabbatee biyya tana nan bulcha jee hammalatee masuulinnatti irratti hammalatee taa'uun qabu jechuudha. Warroonni immoo deengadda dhumanitti bakka waraanni bilisummaa Oromoo hin jirre lafa waraanni bilisummaa Oromoo hin jirre bakka hin qaqqabne jechuudha. Achitti waraanni faannoo fite faannoo sana immoo eenyu namni bobbaase yoo jennu wal gaafachuullee hin barbaachisu. Otoo mootummaa kanatu harka keessaa qaba. Namni gariin faannoon nu fitee jira. Faannoon hin finne. Faannoon mootummaa kanatu dhaqaadhaa ajjeesaa jeen malee faannoon daangaa dabartee dhufte hin jirtu eeyyamaan waraqaa fudhatanii eeyyamaan dhufanii uummata keenya fixan lafarra. Kuni waan akka gartee mootummaan kun quba hin qabnetti waan akka maal shiftaan akkana godhe kaan waan akka siyaasa. Shiftaan hin jiru. Kuni mootummatuun ajajee mootummatu gartee meeshaatti kenne mootummatuun makiinaa ramadee fi uummata keenya irra bobbaase. Kun abadan waan gadi fudhatamuu miti. Kanas nama nutti immoo mootummaan naannoo Oromiyaatis akka harka keessaa qabu alaabaa gadi hin buufne gaddatti natti dhagame jee ibsatee hin qabu. Mootummaan biyyattii tana bulchuus bulguun jechuudha mootummaa maalii miti. Sunis gadda ibsatee hin qabu meediyaan isaanii tokkollee gadi ba'ee sarara takka namni barreessee hin jiru jechaan gammatti. Eeguu jira waan ta'eef ilaaluu jira waan ta'eef. Kun immoo dhugaa rabbii yoo danda'amaa taate ijoollee wallootis galatoomadha. Anilleen mataa kiyyatti walloma. Yoo danda'amaa taate uummata kana keessa galanii namni ammas kuni du'a saree du'aa jiran jechuudha. Namni umriin isaa 18 olii maal godha erga qawwee qabannaa ga'e maal godha maal hojjeta. Namni gartee yoo mana qabaate yoo lafa qabaate yoo biyya qabaate qonna qotatee mana ajaa'ibaa tan ijaarradhee keessa jiraadhaa jira. Armarraa biyya ormarraa kaan tallaajaa feeti kaan televizyoon feeti kaan mana jaarti maal gooti man eessa jiraatti mana shiidhaa immoo gubutti jiran faannoo irratti gubutti jirti mootummaa irra gubutti jira. Lubbuu nama meeqan mana keessa taa'u dhumutti jira jechuudha. Kun hin barbaachisu waan ta'eef ishiin ani gadi jabeessee dhaammadu dhugaa rabbi yoo ta'e ijoolleen teenya jara san keessa harka naqadhaadhaa yoo sin naqachiisanii si waamanii hoggaa isin itti ibsitan ammoo ni fudhanna kan jan taate hidhannoo hidhachiisudha. Hin danda'an. Shamarran keenya ka biyya arabaa jiran biyaansi yoo dadhaban nama lama nama sadi hidhachiisuun dadhaban jechuudha. Immoo namni as keessa namni biyya arabaa keessa jiru hanga fedhe yoo hidhachiisuu dadhabe nama tokko hidhachiisuun dadhabu akka mataa kiyyatti yoo namni lafaa haqe nama tokko hidhachiisuun dadhabu hon dadhabe jechuudha. Yoon dogongorellee na offolchaadha. Dhaamsi kiyya kanumaa sinin jaa. Alii keenya fayyaa ta'ee galatoomi. Kololee moo eenyu hojjettu itti fufi? Eenyu waan ka'e? Kololeel. Otoon har'aa naa kennuu keetiif galatoomi. Dhimma wallaggaa kanarraa odeessitaniis yaa. Waa'ee kanarratti haasa'uutti jira. Waa'ee kanarratti. Akkasani. Laala arba'in keenya namni silaa akka nama dhiiraa malkaa uleedhaa yookaan ammoo dullaa dhahuu bu'ee of duuba deebi'uun hin jiru jecha yaa hin dhahamaa numa dubbiin jechuudha. Wanni kana jeef wallagga keessatti wanni socho'u waraana bilisummaa Oromooti. Bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru kanatti immoo mootummaan nama fakkii waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu sanidha hin ijaara. Maaliif jennaan ittiin badii abii hojjetee jara irratti mul'atuudhaaf jecha jara wanjaleenyaa godhuudha.
Inni gara biraadhaa wallagga kana keessatti akkuma har'a viidiyoo argaa oolle kanatti humna 4tu socho'aa jira. Si ajaa'iba. Waraana bilisummaa Oromoo warra ofiin jiru takka, waraana ABO waboo warra ofiin jiru Faqqadaa Abdiisaan 2, Liyyuu Haayilii Oromiyaa fi Makalaakiyaa 3, Faannoo wajjin 4. Laalga. Shiftaan kun hundi isaadhaa yookaan ammoo warri qaamni hidhatee muka kee deemu kun guutuun isaadhaa tokko irratti mul'atuudhaaf deema malee badii tokkodhaa tokko immoo ifa baasuudhaaf hin deemu jecha asirratti ibsa walii himna. Makalaakayaan yookaan ammoo Liyyuu Haayiliin Oromiyaadhaan uummata nagahaa ajjeesee ABO samarrooti ja'a. Faqqadaa Abdiisaadhaa jalasa kaan fixeeti ABO warrooti ja'a. Marroonis ammoo akkasuma hoo kan godhu taate nama saba biraatis ajjeesanii ummata isaanirraa ammoo qawwee walitti qabanii ummata hundarraa meeshaa guuran jira. Anjoollee Wallaggaadhaa waan kana dubbattuun dhage. Waraanni hundinuu meeshaa hin guura jira. Meeshaa guureeti ofii fudhata jira. Inni Faqqadaa Abdiisaa sunis watti dhufe hin hata. Inni Marrootis watti dhufe inuma fudhata jira. Waraanichi inni Faqqadaa Abdiisaatii fi inni Marroo kunis ammoo achuma keessatti wal barbaada jira. Karaa kanatti immoo uummanni jedduchatti dhakaa kunoo gaatine buqqee lola dhakaa bobbaate tahee jecha jedduu kanatti jecha uummanni Faannoon isheen xindootti Makalaakayaan deemfaa wanni mootummaadha jedhan wanni ABO'dha jedhan jedduu kanatti uummanni dhamee jecha ani falli tokkichi an uummanni Wallaggaa kabajuuf fala tokko yaada mataa kiyyaati yaada kiyya naa kabajamuutu irra jira. Yaadni kiyya uummanni hidhatu kun naannoo sanii bahee bakka biraadhaa odoo deeme bosonni Oromiyaadhaa kun guddaadhaami bakka biraadhaa osoo dhaqee uummanni Wallaggaa kun ofii isaatii hidhate Amaara kana likkitti gashuu hin dadhabu. Inni gama biraati imbaasii guguddaa Amaarri kun isaan keessaa qaba. Jarri dhaqee wajjin solaata hin beekne jechaadha. Amma jarri namni isaan ajjeesu isaani namni wajjin jiraatan isaan kan ajjeefamu immoo nama biraati. Guyyaa kaleessaadhaa maaltu taa'ame jeetan harragaa nan qabattu Makalaakiyaa dhiigan Amaaraadhaa tokkotuun Makalaakiyaa isa naannoo san jiru kaadee badee gara Abbaay gamaa bahuuf fiigaa ture jedhan nama 4 jedhan isaan akkan dhagahetti. Tokko makiinaa dhaabsisee nama guutuu fixee deema jedhan nama harka qullaadhaa laale namumti tokkichaa hoo kaartaa xiyyitii barruutti hidhatee raate lafarraa duguuga jecha. Maaliif jennaan nama harka qullaa jiru akka feetetti taphate jechuudha. Falli jiru uummanni Wallaggaa hidhatu. Waraana bilisummaa Oromoo ja'an kanaas lafa kaahee ishee Oromiyaa kilil ja'an tanaas lafa kaahee silaa Makalaakayaan ammoo ifa bahee gabbahee jaalattanii jibbitaniis Faannoo biyya bushaa jiraa jedhee viidiyoo irratti akka agartan san dubbataa oole jecha. Jeneraalli naannoo san hogganu dubbataa ture jecha. Uummatichi akka uummata Wallootti hidhatee ofirraa loluu qaba malee milishaa ganda kee haa ta'u tanaarratti of gatee taa'uu hin qabu kan jiru yaada mataa kiyyaati. Warri immoo hidhatee chikee yaa'u suni isaan keessaa bahuu qaba. Uummanni sababa isaaniitiin dhumuun qabu erga uummata irraa lolle. Kanuma. Yaada bal'aatu ka'aa jira. Ibrahim jirta? Egaa obboleeyyan yaadni koroneel jedhu kunis bareedama garuu haa ta'u malee namni tokko egaa waan tokkoof kan yaanu taate egaa fuulli durri keenya bakka tokkotti kan yaanu taate maal godhuudha asittis hidhannoon kuni kanas balaaleffatu maaltu fide Makalaakayaan durumaan warri mootummaadhaa kuni waa balleessanii uummata kanarra waa kaahaa turan. Yeroo hedduu wanni kun tahee jiran beektanii. Biyya keenyarraa kaasee haga achitti. Garuu walumaa galatti ilmumti Oromoodhaa tokko meeshaa qabaatuu qaba. Ilmumti Oromoo namumti Oromoo tahee yoo yaada nama wannidhaa taate malee yoo of wallaaffisuudhaaf taate malee namni keenya akkanaan du'uu qabu. Yoo xiqqaate nama ajjeesee du'uu qaba. Diina ofitti dhufa san ajjeeseetillee du'uu qaba malee akkanatti du'uu qabu ilmi Oromoo tokko gahaa wanni kun. Waan kana hubatuu qabna. Oo danda'amaa ta'e akka danda'ametti wal hidhachiisuu qabna. Yaa kennu keessa dhuftee Oromiyaa keessa Amaarri Oromiyaa Tawalloo keessa jirtutti dhiisaa tan Oromiyaa keessa jirtu tuni
beeta kiristaana keessa meeshaa naqattee achi keessaa qabdii jedhanii osoo nutti haasaan osoo dhossaanii miti aduu guyyaadhaan nutti himan. Wanni kun waan darbe waan guyyutti dhufaa deemaa argaa jirru maaliif namni keenya qawwee hidhatuun dhossaan hidhatuun maaliif dadhaba yookaan dadhabe? Waraana adda bilisummaa Oromootti nuu galaadha wanni nuun isaaniin jedhee isaan kadhaten jiru. Ka barbaade deemee itti hagalu kan hin barbaanne hoo maaliif hidhatee meeshaa isaatiin manaan qaban yoo dhukaasi baname namni dhukaasi xiyyiitiin tokko naman filu jechuudha. Ati Oromoo sin ajjeesu hin jedhu ati Amaara sin ajjeesu hin jedhu. Xiyyiitii qabaannaan atis xiyyiituma akka isaa qabda ajjeesuu dandeessa jechuu namas ajjeesu. Ammoo dootee ajjeesuun wahuu miti akkuma zalaalamuma baruma dhufa dabraa Oromoon doote achitti doote yaakee keenya kun harka 100 takka wayya akka wallootti dhugaa walitti himnaa. Harka 100 takka jara kan of jala bulchuu dadhabnus akka ummata Amaaraatti wallaahi of jala bulchuu dandeenya. Akka ummata Amaara waliigalaatti Amaara bulchuu dandeenya. Oromoon onnee irra qabna. Amaarri onneen qabu. Ummanni Wallaggaadhaa osoo akka hidhannoon kun nuti hidhannee jiru kanatti hidhatee jiraate ilkaaniin nyaata Amaara. Amaarri onneen qabdu. Farshoo dhuddeen mirqaanti malee. Wanni takka hin jiru dhugaa walitti himnaa. Oduu Oromoon hundi hidhate yoo kan hidhannee jiraannu taate hin duonu. Abaasullee ajjeefneetuma duuna malee hin duunu. Namni keenya yoo du'e abalu du'e jedhamu wallaahi waan isaati irra guddaan nama keenyaa yoo jalqaba dhahame malee waan isaan Amaararraa fixu malee hin du'u namni. Bakka lolaa dhaqee yoo namni du'e akkanumatti kanuma rabbummaan lubbuu isaa dabarse yoo taate malee namni isaanis lafarraa fuudheeti du'a jechuudha. Akka isaan ittiin deebine godhe. Kanaafuu ummanni Oromoodhaa hidhatuu qabu. Mootummaan nama eegu takka illee hin jiru jarana. Mootummaan nu eegaa jiru biyya keenya nu eegaa jiru hin jiru. Mootummaan ijoolleedhaan nu dhaqqabaadha jetteeni makkalaakayaan ummanni irraa buuse sa'aa kamsi eeddi. Dhugaa walitti himna. Wanni jiru hin jira. Abaa'oo fi isa kanaan wal qabachiisu yoo taate abaa'oon biyyan qabanne biyya abaa'oon itti hin jiraannetti fakkeenyaaf namni abaa'oo arrabsuu fedhu ammallee inuma arrabsa. Abaa'oon akkana nu goote ma jedhan. Garuu abaa'oo waan takka nama hin goone aga ammaatti yoo sii goote malee. Maqaa abaa'ootiin dhumaa turre dhumaa turre. Garuu maqaa abaa'ootiin dhumne malee abaa'oon waan dachaa kana ta'u nu kafalaa jira. Nu fayyadees jira. Ammallee nu fayyada. Bilisa bahuun keenyallee isaanumaani ummatuma irraa haasonnu kanallee kan bilisa jalaa nu baasu ummatuma abaa'ooti jedheetin waraanuma adda bilisummaa Oromooti jedheetin abdadha. Ammas yoo ijaan hubannee kan agarru taate iji keenya achi dheeressine yoo kan laallu taate furmaanni keenyas kanuma jedheetin yaada. Yoo isaan deeggaruu dadhabde immoo mataa kan keetiin akka itti namni ajjeeftu barattee nama ofirraa dhorkuu qabatu dhabda. Mootummaan si dhowwaa meeshaa kan kee mana kaahatuu qabda. Eega lolli sitti dhufa baafadhu atis loluma akka kan keetii kana isaanuma akkuma uumamatti dhukkiftu kana dhukkisan waan biraan qabani. Sigalee namni keenya meeshaa hatta guguddaa irraa fuudhuu jira jechuu kilaashiin hin dandeessanii kuni akka danda'amutti wal hidhachiisee namni keenya ofirraa dhorkuu danda'uu qaba. Oromoon du'uun qabdu akkanaan gaha wanni kun. Kanarratti yoo wal gorsine walitti hirmaanne bareedaadha. Garuu wal komiitti yaana yoo jenne hedduu rakkoodha ammallee. Fagoodha walirraa jirra. Kanan jedha obboleeyyan kiyya waliigalatti namni nama arrabsu duruuhu arrabuma malee wanni biraadhaan jiru jechuudha. Haganuma dandeetti manamaattu waan inni beekuutti hin jirre arraba kana maleedha. Kanaafuu waan hunda kana jala laallee irraa haasahuurra waan godhamuu qabu namni nu godhuu danda'uu qaba. An kan na aarsaa jiru nuti akka nama biyya Saudi Arabiyaa warra amma Saudi Arabiyaa jiru kana dhagayaa jirtani. Dhumiinsa keenya akka ammallee kana dhagayaa jirtani. Jecha jedhamaa jiru kana dhagayaa jirtani. Mootummaan nama asirraa Itoophiyaa bu'e hin qeebalu jedhee asitti deebi'uu dhagayaa jirtani. Nama hidhaa kana hin galchu jedhee dhagayaa jirtani. Maallaqa anaatu haga isaan kutaa isaaniitti galanitti irraa kaffala. Ummata kan keenarraa fudhadhu warra siyaasaadhaan jettee beektu yoo taate alaa jambii qabiiti ummanni kan kee haa galu osoo jedhaniini
Suudii waan kan irraa haasahaa jirti. Dhagahaa jirtani. Mootummaa akkanuma zaalimatti nu fixaa jiru kana caluma jettaniituma ija cunuunfattanii nama biraarra akkamiin keessan dhiiroo. Nama haa dhumu jee lafatti nudhi. Ummanni kun ummata nu fakkaatu miti. Ummanni kun haa dhumu. Bar wannuma keenyaa nurraa fuudhee jira bar namichi kun. Wallahi bakkuma amma silaa Itoophiyaa kana baga rabbi nuun godhin Itoophiyaa kana waraqaa nuu kennan kanaahu silaa isaan hin malee biyya biraatti nu naqanii bakka takkatti nu awwaaleen nu fixuu jira bar beekaan nu fixuu jira wallaalaan nu fixuu jira jedhani. Namni mana hidhaatti akkanatti boba'u kan abiyyi kun TikTokuma kana jala ooluun isaatu hin mala bar kana hin beektanii isin akkana ta'u. Wallaahi wabillaahi laazim beekaatiidha namni mana kana keessatti ittifamee waraqaa fi dhukkuba gara maa jira malee wallaalli tokko hin jiru. Kan akkanatti beeka. Osoo akkanatti agartanii immoo nama biraarratti quba laatuun hedduu namatti dhagahama. Waa hattu tana warruma tana warra TikTok irraa kadhaa olii gadi yaatu fooloo qabdi jettaniin tana dhaggeeffattanii wallahi namni waan isaanirratti waa abaa'oo irratti yookaan wanni irratti waa darbitan gaddaadhaan nama waa beeku jira biyya nama waa beekutu nama waa beeku nama jara kana guutuu nuufis isaaniifis waan kana jidduutti sammuu qaban jennee nutillee itti amannu jira warra waa beeku dhaggeeffadha yoo dhaggeeffattan jala seenaati aadii godhadhaa nama waa beeku dhaggeeffadha hayawaana nama arrabsuudhaan fooloo guddifattee fi wanna akkanumaan nama kadhaarratti waa baree fi kana laallattanii nama jala deemtanii dubbii namarratti oofuu hin barbaadinaadha ummata hubadhaadha. Hubannoodhaan deemuu qaba ummanni waraanni adda bilisummaa Oromoo kabajamuu qaba na biratti akka ilaalcha kiyyaatti isin akka feetanitti ilaaluu mirga qabdan yoo badiin akkanaadha jira jettan badii keessan akkana nurra godhanii jiran jettanii yoo dubbattan namni isin dhagahee isinirraa fudhatullee danda'a garuu warri arraba malee waan beenne asirratti baaftee inillee dubbisan Ibraahim waan fedhanaa ta'anii malee. Fedhan achi mana banatanii silaa TikTokiin kan dhuunfaati hawaanni kun miidiyaa dhuunfaa jedhama mana isaanii banatanii abbaa barbaadanaa arrabsanii. Laalaa boone hayyamu maal ennaan ani jechuun namala jajjabeen amma haalli kiyya dubbachuu caala caqasuun jaaladha maal ennaan irra deemeetuma laalaa jira manas banadhu amma kan inni argaati jiru akka jiru jechuun amma wannin namni oduu maalii akkanatti maalii keessa jiranii osoo muka keessa jiranii osoo maalii keessa jiranii kana waraaneen maal arguu gaalatti nama ta'e jechuudha. Waraanni obboleessoo waan dandeettii hedduu qaba yaani waan biroo hojjetuuf deemu haala mijeessee haala warri lola biyya kun biyya jechuudha. Namni immoo lafuma keessuma akkanaan quba walitti hin qabu. Siyaasaa soo ta'e wamma fedhe ta'e namni deemee jaalmarroon gumaa takka nu abbaasuu kan jedhamu taate obboleessoo kun kutaaleen Oromiyaa keessatti kutaan takkaafuu walloo lama ishee taati. Kanaaf hin danda'amu kun. Dhugaa jirtu immoo walitti himnee yaa'uun barbaachisaadha. Yoo kana walirraa fudhanne immoo maqaa wal balleessoo taate malee wanti wanni eenyuus hin jiru. Ani nama isaan arrabsu amma dhaqeetti sin laalu dhiiseera jechuun maannaan ani yoo sirraa jiraate namni kun jedheetiin sagashe malee akka namummaatti isa lafuma ka'eetuma akkuma nama diinaa argeetti wanni kana obboleessoo waan arganaasoo hin barbaachisu. Tanas immoo mootummaa yoo taate immoo arguu jirtan jechuun laali mootummaan har'a unkaan isaa dhaqee uummanni uummata wajjin nama loluuti miti. Mana baluu kanaatti namni takka asitti argame jechuun dhagamee tanaan uummata sararraasee oofaa jira jechuun mootummaan kun. Dhugaa walitti himna taanaan jechuudha. Akka walitti himna deemuun barbaachisaadha. Bakki immoo wallaggaa bakki immoo jarritti du'ee fi mootummaan samii fi dachee jechuun walirraa. Bakkeen wanneen uummata kun itti dhumee fi bakkee ammaa waraana bilisummaa Oromoo jiru samii fi dachee. Kanaafuu kana fakkaata yoo dandeessan liqimsa yoo dandeenye immoo itti dhiisa. Kanumaan jedhanis gama kiyya. Nafiisa meeshaa hidhatuun namoonni akkuma biyya keenyaatti gaafa meeshaan namarraa fuudhamu hin qabu. Garuu namni kun narraa fuudhame jee hin dhiisamu. Namni waraqaa mareetti meeshaa maasaa ofii keessaa, kaabii keessaa, dhakaa keessaa bakki meeshaan hin qarbamne jira hin jiru. Hin qarbata jechuun namni khalaas. Gaafa dubbiin jabaate fuudhanii bikkantaan fageessanii qarban ofirra. Malee namni jaallatee sirratti dhiisu hin jiru. Mootummaan nurratti jaallateeti miti. Namni keenya qohuma dadhabeef gaafa dadhabanii namicharraa qawwee guuranii dadhaban barreeffadhaa jiran.
gaafa warra barreeffatarraa isin guuran namnichi boru numa bitan dhiisu maaliif inni jireenya isaa akkana malee hin taane yoon binne boru ajjeefamuun akka dhufuun beeka jechuudha. Lubbuu isaarra qawwee jaallatama namni keenya lubbuma isaa tanaaf du'ee qawwee tiyya fudhatan jedha namni du'ee. Akkanuma ijoolleen walumaa galatti wallaahi wanni wal sobnu jira ammas silaa nuti amma nama wal beeku namni qawwee isaatiin leellisee jabeessee waan fedherra qawwee isaa jaallatu boraafatee rafu dhakaa jala bishaan hin tussiisu yoo nama wanni taate malee akkanatti itti obboleessa garaa takkaa keessaa baatan caala ishiitti sitti dhiyaataa bara. Hin kennu jechuun nama tokko wanni malee amma ilmumti abbaatti hin kennu nama tokko kenna malee hagatti bitatu gahuutti irrumaa wanni jetteetuma gaa ijoolleen wanni dhaafuuti malee hin jabeeffata jechuun namni meeshaa isaati. Kanaafuu mootummaan nurratti hin dhiisu boonaa fi miti kun harka qabatee jabeeffatee meeshaa bitatee deemaan jechuudha. Kan akkasitti beekamuu qaba kun laazima mootummaan nurratti haa hayyamu jechuu miti. Aboo kana ijoollee teenya jiraadha ulfaadhaadha amma baasee dhaggeeffatutti irraa wallaahi baay'ee tokko namatti toltanii ani obboleeyyan keenya du'ooti hoo dhageessee nama biralleef jadiita taate Oromoof jadiida miti ammoo kan lammaffaadha ijoollee wallootiif du'ooti jadiida miti. Fooloo godhaaf hime. Abbara dhageessee dhugaan isin hima haqiiqatti taana odoo akka dhageessee kaleessa nuyi dhiyengadda dubbiin tun kunuu harri bulii sadii nuyi akka maalitti enne har'a dhiinni ijoollee sanii hin deebi'a jennee eegaa jirra hanga ammatti dhugaan isin hima hanga har'atti dhugaadha ani walloo ta'e kanan kana jee dhageesse odoo har'a akka dhageesse maali wallaggatti ijoolleen sun dhumpuutu wallaggatti ijoolleen sun dhumtu wayin daangaa dhageesse maali baateedha jecha daangaa warra baatetti odoo ijoolleen sun dhumte har'a dhageesse dhiinni ijoollee sanii duruu deebi'e dhugaa walitti muwayya hakka walitti himna jirana irra diddibaan hin ta'u nu ijoollee walloodha gallabaas qiixxaa nyaanna subii qiixxaa nyaanna haqqaan isin hima buburree takkaan nyaanne burree dhageessima irra dibaas dubbatu hin beenu gilsi bagirsi abba jaalate abba jibbi wanni fudhatuu qabda har'a otoo ijoollee walloo taate dhiinni sun duruu deebi'e gaddi asirratti bahanii gaddi san kun bu'aa maal qabaadha miidiyaa kanarratti bahanii dhageesse qaayidaa kuffaaraa dhageessima ibsaafa ibsatanii bu'uun kun waan maali namni du'a haduu namni du'uun jibbina biyya ofiitiif dhiisi namni biyya ofirratti hin rarraafama dhageesse lubbuu dhaba hin qalama akka saawa ijoollee daa'ima qalamutti raabar nama jiraa keessa ibar dhageesse nama jiraa keessa garaa qalanii bar nama baasanii dhugaan isin hima kana kuni aydoonke kan irraan kaatee namni aduu an ammoo nama rabbi baase kan baraara irraa wannan dhaamuuf akka kiyyatti qawwee bitadha namni rabbi sin baase dhageesse eenyutti sagalee gootan qawwee teessenti sagalee godha wannan si dhiyaamu abiyyiti sagalee godhanna maarretti sagalee godhanna sagaleen hin jiru har'a dhageesse qawwee malee waan sirraa deebisu hin jiru har'a dhageesse humna dubbiin qawwee bitadha ilmaan walloo kunoo dhageesse mana tokko keessa qawwee shan qawwee jaattuun kenna jira amma suudiin jira kunoo qawween tiyya kaartaa wajjin xiyyiti wajjin akkasitti teessi lafa hidhamteecha obboleessi yaa'un tuqu wallaahi dhazi hin fedhu haqa wayya geesse kana asirra deemtanii bubbu'uu dhiisadha gorsiin ani isinii dhaamu dhageesse sagalee nuutaa hin taanu sagaleen isinii taanu hoo taate maallaqa buusarratti isiniif taana qawwee akka bitattan dhageesse jaarmarroon immoo kana jee jirechaadha waan ijoollee dhageesse maal oromiyaadha warri qawwee qabuu gurgureetti dhageesse xallaa itti farshoo ittiin dhugaa je innu kana dubbate waan namni tokko wattii tuqame jaarmarrottuun nu jeese adduunnan baddu jaarmarrottuun qalate aboo dhugaa jirtu walitti himna kana kijiba dhiisa oromoon teenya silatti maa'u nama gaachana namaa ta'e hin biyettan dhageesse waboon hin jirti walloo keessa jirti oromiyaa keessa jirti maaliif haa jiraatanii nuyiif gaachana gaaddisa keenya maaliif diinni nu sodaata diinni amma ijoolleen teenya kan waboodha kan dhageesse maali walloodha gaafa nu bira dhaabbatanii baaqee jechaadha kennineefi nuyi wajjin dhahan qaban nu gargaaran dhageesse gaafis nu ta'e nu biraas dhaabbate inis du'e nu wajjin inis dhiige guyyaan gaddaa dhageesse maali nu wajjin hin gaddise akkanatti nama kana kabajaadhaan fudhadha yaa kee waboon jinaa takka watteettan abiyyi dandeessan itti bo'aati lolli abiyyi maali qawwee bitadhaati halkan dhageesse hattuu komitee ganda keessa hattuu komiteedha halkan dhaha
tuwwatti har'a dhageesse maal ajjeeftan hin sodaatamtan kabajaa qabdan ganda keessan hattuun isheentu hattuun hin yaati ani dhaamsi kee kana na uffashaa buleeyyan kaa hin dhagahamus akkanumaan iyya balaan dhaabbatte garteen dhagahamne ishee dhagahama Ibraahimsi Abboon dhagahama Adam. Aboya jannaka nagama asanatti xumureetee qeerroon waa xumurooti waan qabneeti. xumuradheetan jira dhiifama xumuradheetan jira. Ila inni amma asotte kun Adam. Inda geessa. Ewa si namni eda mee bakka si natti fakka si moo eda si eda kan mee gaafa lola haxaayyiti moo gaafa lola roobiti moo gaafa eessatti waboo lole naan jetti siisi kanan illeen biyyaan jiraa siin jee si moono biraad. La nama biraa ta'uu hin beeku ani ati mana jaranaalitti jirta mana jaranaalitti dhiyeengadda wal barree achitti itti beekani maqaan kan kee immoo Adam jedhaniiti waamani isa quba isaati irratti Ni cannaqa wal